yaada kanas haasaa kanas viidiyoo kanas waliin ga'a bakka jirtanutti masjida jirtanutti jamaa jirtanu irratti jumaasa ta'u du'aayin akka kadhatamu akkasuma gargaarsi barbaachisaa ta'es akka godhamu akka nu huwatan jechuu maqaa rabbiitiin isin gaafanna akka magaalaa Aggaarotti immoo khaasatan isin abbaadha dubartoonni haadhotiin naggaadeen sheekotiin namoonni jirtan hundinuu bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah sagantaa shuuraa dhimma shee walirratti guyyaa hadhaa akka magaalaa Aggaarotti wal geenye manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaaroo dhimma kana ka abbummaadhaan fudhatee abbummaadhaan qabatee akkuma deemaa ture wallahi keessottis dudduubattis baay'ee dhukkubsannee jirra kanumaa wal qabatee tokkoffaa irratti sheeka keenya Sheekh Awwal Idriis rabbi nuuf fayyisu fayyaa guutuu rabbi nuuf kennuu fi warri asii warri achi warri jiraataa magaalaa Aggaaroo warri naannoo magaalaa Aggaaroo irratti argamtanu gommaan tiyaansee naannoon godina Jimmaatii fi akkasuma naannoon kibba dhihaa kun hundi keessanuu akkasuma itti aansuudhaan warri addunyaa irra jirtan warri fagoof warri dhihoo dhimmi Sheekh Awwal dhimma nama hundaati isaan wallahi nagaan biran jiranu isaan hadda siree dhukkubaarra jiru dhimma addunyaa dhimma islaamaa guutuu isaa baadhatee nama deemudha sanduuqa yaada islaamaati isaan jechuun maaliif hadda seenaa isaanii haasofnee fixuu hin dandeenyu waan ta'eef akkuma walii galaatti namni isaan beeku isaan beeka namni isaan hin beekne immoo akka beekuudhaaf haasofna malee seenaan isaanii waan gabaabina kanaan dhumuu miti kanaaf adara tokkoffaa irratti du'aayin akka kadhatamuuf akka nuu gootanu akka rabbi nuu fayyisu dhukkubni kun itti deddeebi'eera waan ta'eef kanuma irratti dhukkuba akka rabbi irraa cufu akka du'aayin nuu kadhatanuuf jechuun barbaada hundi keessanuu yaada kanas haasaa kanas viidiyoo kanas waliin ga'a bakka jirtanutti masjida jirtanutti jamaa jirtanu irratti jumaasa ta'u du'aayin akka kadhatamu akkasuma gargaarsi barbaachisaa ta'es akka godhamu akka nu huwatan jechuu maqaa rabbiitiin isin gaafanna akka magaalaa Aggaarotti immoo khaasatan isin abbaadha dubartoonni haadhotiin naggaadeen sheekotiin namoonni jirtan hundinuu irratti hirmaadhaati deeggarsa kana akka inni galma ga'u nuu godhaa jechuu barbaanna